السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota akkuma kanaan ture isinitti himnee turre fiilmni Kurulus Orhan kutaan haarooni gara torbii haarootti darbeera. Akka namoonni baay'een jaanitti maarchi 20 akka gallakkifamu ni dubbatu. Kana qofa osoo hin taane kutaa itti aanuu fi xumura bara dorgommii sababa ayyaanatti yeroo biratti ni darbajanii jiru. Xumurri kutaa kanaa kun ayyaana booda ji'a Juunii keessa qilleensarra oola. Haa ta'u malee xumura bara dorgommii kanaa irratti fiilmiin hojjechuun xumurameera. Mul'ata kana irratti Faatimaa fi Evranos injifannoo izniik booda lolo guddaa dabalatee taateewwan ijoo xumurame irratti ni agarsiifamu. Seet dhangala'aa suuraalee kana irratti Aspoorchaatuun hidhannoo uffattee isii jirtu ni mul'ata. Kun Aspoorchaatuun kunis waraana sanatti akka makamtu agarsiisa. Orhaan waliin garba garbatti waliin akka lolanii jiru ni mul'ata. Kun erga gaa'ila isaanii booda Orhaan bii waliin yeroo lolte yeroo jalqabaati. Bara dorgommii lammaffaa ilaalchisee ammoo hanga ammatti murtoon dhaabbata irraa murtaa'amee hin jiru. Haa ta'u malee kun baay'inaan kan irratti hundaa'u yoo ta'u sadarkaan xumura bara dorgommii kanaa irratti ni hundaa'a. Yoo xumurri isaa kan hin dagatamne ta'e yookaan baay'ee sadarkaan isaa ol ka'e deeggartoonni cimsanii yoo gaafatan bara dorgommii lammaffaan ni dhufa. Fiilmnis ni hojjetame jechuudha. Haa ta'u malee dogoggorri bara kana keessatti ta'e siizinii lammaffaa keessatti gonkumaa deebi'ee hin mul'atu. Taphataan haaraan tokkos yoo ta'e deebi'ee ni shuumama. Kan akka Buuraaq Uzjaafitti dheerina dhaabbata guddaa fi akkasuma namni illee jaalatu ta'ee ni muudame inneeti yaanna. Garuu warroonni hafan hin jijjiiramu inneeti yaanna. Fedhiin keenya inni guddaan bara dorgommii lammaffaa keessatti jireenya gaa'ila isaanii arguudha. Gaafiin kun deeggartoota Evranos fi Faatimaa irraa akka dhufe ifaadha. Seenaa keessatti Evranos Bey Turguut Alpi caalaa umrii dheeraa jiraateera. Hanga ammatti jireenya Evranos Bey keessaa taateewwan muraasa qofaa agarsiifaman. Akka hoogganaa dhaabbata Akinjiitti dhugaa hojiin gootummaa isaa hanga ammatti hin agarsiifamne. Kana malees taateewwan seenaa Orhaan Bey keessa jiru kan Usmaan Bey caalaa guddaadha. Kanaafidha bara dorgommii lammaffaa keessatti kan baay'ee barbaachisaa ta'eef haala kanaan deeggartoonni erga Ertugrul Gaazii irraa fiilma kana daawwatan hordofaa kan turan isaan illee hin mufatan. Yoo sadarkaan rakkoo ta'e gara chaanaalii biratti ni deebi'u. Garuu siizinii lammaffaa yookaan barri dorgommii lammaffaan guutumatti hojjetamuu qaba. Daawwattoota isinoo akkam jettu? Faatimaa fi Filaaviyoos bara dorgommii lammaffaa keessatti daawwachuu ni barbaaddu? Koomentii irratti nuuf barreessaa.